aku akan nama gue aku sebenarnya sih gue. Memang jika tadi bilang tas gabah kan sih sebenarnya ini bisa anu bakal ini duaan. Mana sih beres. Mas gue di sini. Mana sekarang mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan akan menolak ya rajir tuh. Baga jiratan. Baga warmana juga nih sini cai garan dan serantai sini cuma barban. Negara umum garan tanah turti ya merasa udah di ini jira. Video tanah sini orang gue soalnya jarak itu dirkam maka orang sini video tanah sini orang jira mal itu imam malik video hanya tentu ya. Aran tanah aku masa anak ngerti mi bikadara kaji dia mujur sana ada boleh mi coba kita kan mungkin itu kaya ini duk usati akan sanduras nama awal lebih nama itu lebih akan saya beri cinta lah tahu di namanya itu mitro rusem nama nanti itu bakal akan aku lihat aja ini exemplar aku itu curang itu takkan ya curang bakal iPhone aja ya orang itu malifi kerumuh saat ini malam malam selagar temi mico mengara tanah aku tuh wali lagi akan tiga temi nah mereka wali fit jurtu ibsangar temi selalu so nih tesani tim cuma tuh nih mengara tanah aku tuh nah mereka namu nyati rugi mereka ada pada bahasa jurtu itu saya pun tidak bakal itu kan ba malah kafaran ngerti mi malah kafaran activity irafa baka nama isai pura aku kan kami coba isu tuh itu karena ini boleh jadi yang namanya Islam boleh jadi aturan dia wani isi tahu biar biar aku tuh garu lagi yang mau jadi an harga aku harga baka kalau saya tahu dan ini dua dalam Islam usung ini bisa tahu batin anak jadi kalau kita isi tinggal dia anak karena mau tuh isi nak karena tidak tahu tuh yang misalnya ngerti mi kalau kita isi tinggal berani magaru Amo sahabat bisa di betul fatim cuma ganda kayaknya menam jenam bakal di ruang cawun dua ngerti mi yoro waktu kau dua ngerti mi juga tanah juga tak karena tiba kata ani sebuah ini sahabat yang juga jalan dia sini malam dia tuh di artinya mati itu karena tiba karena kayak segira itu sahabat ngerti anak karena bakal tuh di jalan tiba tuh malam itu bakal di mana yo kau aku sahabat nak rakam pati tim cuma ganda kayaknya nanti mana ni yo kaya ni dia aku dah dah ambil rupiah apa rupiah itu di sana livi aranta ngerti mi Ibsa, wallahi yang itu takkan sekawai. Saya waktu itu mana yang itu tanah. Silakan dia iwan isin nama gula tuh deh. Sancara gula ini meraka beran. Aka itu isin aka adalah tim. Silakan latih kerja ini. Harga dilarang tuh guru isi itu aka sitim bini. Anak kan ira itu isi siapa kasar. Kerja ini ide itu nanti guru mau. Di video nanti video anak gua tanah sabi deh. Sabi minta video tanah. Akan nanti nama itu tuh sisa tuh tim nama jenang. Anak dari video mah mina rakaat anak guru tuh rakaat anak guru berbeda. Anak kan mau ta malah kami namin tiang jamu tuh desa nasi dia isinya cuma malah kan dia nabi itu jadi video orang latih tuh jadi video rati khiyaran aja khiyaran sana kan orang ala nanti nabi itu an nanti nabi itu nabi itu tamam artinya men ibsa orang muda nasi itu dia kemudian jadi maka itu ansa bumi itu nanti si kubeu ati semua nabi bisa lihat demas deh galat itu duranu ya nih yang jadi wanti khana itu mari si dalagara namu lebih season saya buatan namo nyate ngi wanti waru jiti deti bagamati karumo ibsa ngarde men sabati di sawaye tenture khayshi mara khajiti ajura khaw sibrati na tvd aka dirat na tudalten ala ada jura ngarde mi atwani shin ta tumbe to jumi di semalen sila ngarde mi aka nam di ta ko jala dum shi ule nam di tum jala shi tuman nan do iton enyu aka nan de tuba ye kono do bare ammo wani jinna ko ratu de eba ana flufte mi tamam sahabat para rasul ini yadim osan duram fago lare itu hola dure mali wan daga inda jemini regi satu jira itu daga ajaib untuk sila agar demi wi moda ka ro khaw charra na bishi wanti wali fide sila agar de wa kan wonto wal kete shibun sila agar de ishmu na wanti wali riyal tore garu mo haran yadini na rufte ibsani sandura ka argu dabu danda ambi wan anamo turani sibiya ka ibsa turani sibiya ka duwe ana kana tiba ka adara kana nani isa vitam nam jenang na ara tu kalma box ra na daura na tv de ju takadi rajiti ina mo an baka isa an sa kasiti mishi wan jinda da jimbi ko ala ru tam nam na jedin are baka ni tum birwao isa no lawan ro ngise bradi men de bite mo video ra khija akana duwe ifna bar bade ra akana guru ta na men aka de durwa na gora de sa na kasin si gora de video ko diste ju garde mi da da am didi ani malak anna bite ta beti so sondare magara na gutu bititi waza ka na magarde mi wana kasi ifi kijibu jirta wale hagan ta garte mi hagan ta kara sanga garu wana kala la ti da ni sati injal garte mi ati khabaja mabtu akala la ti da di mbi to ati akala la di mbi sula akala la di mbi de mi khati ilma na ti mbi to risala ma ni vi ni yoni yona gandati bi rami akali rat na ga futu ka to risala ni tama mara ko ngabu an sai ba shadi wa ndaw ko se brade mi
Tanaboo dagaruu eeva immoo ammas ibsaa bira teessin viidiyoo akkanatti waraabdii nadhaadettee kana hunda viidiyoodhaan akka ishiin dhaaddattu. Innaa akkas hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa an viidiyoo kana waraabuu barbaaduu hin taane asirratti ol biyya ishiin dhaaddachuu osoo barbaadee hin taane akka namoota gartee ishiin akkanatti ta'uu jirteetti miti. Maaliif garuu an ganta gara haayitti ishii ilaalee akkasitti waan guddaa godhee ishii guddisee as babbee ishiin dhaaddattu osoo hin taane namoota ishiin gartee akkana godhu jirtuu fi ishuma tanaa'u fakkeenya namaa godhee isin agarsiisu ta'a. Wallaahi billaahi arguuf deessan viidiyoo lama ba'aa irratti jechuudha. Waan an gartee ishii godhuu taa'u arguuf deessan an asirratti viidiyoo waraabbii deessan gara agarsiisa. Hanga ishiin namoota gartee asiin ishiin dararuu turtee fi qimaa irraa qabda hunda anaa irraa isin qabalu ta'a arguuf deessan maaliif ishiin nan beeku garuu. Eefa as baatee akka namoota kaanitti yaaddee as naan dhaaddattee waan nan si godhuu taa'u arguuf deessan ta'a. Baala gadhaati. Intalaati dhalaatti hin beektu jechuudha. Maaliif osoo dhalatti beektee ilma dhiiraa takkatti harkaan fiiguu jechuun dhalarraa ishee midhaa. Natti fiiguu baala beektu bakka na hobalchistee garuu bakka jechuun osoo nama biraa takkatti ittiin qoflaa garuu ishii waan hin beekuufin aaree bakka jechuun birumaan deemee uumaa jechuudha bakka waan hin jiruun illee ni wallaalee sababa ibsaatiif jechuudha. Ta'ee viidiyoodhaan dhaaddattee mi'aas baatee natti na dhaaddattee jechuudha. Isas akkanatti bakka caba quutii akkanatti nama dibdeeti minaamin godhaa. Awwaana kanaa furu nan dhabu tanaan anas buqqaatu nama waan akkanaa dhabu miti. Ookee rakkoon qabu waa hundaafuu naafatti wal arbuteenya. Maaliif magaalaa tana guutuudhaan fakkeenya si godhuu tanaan. Kabajaa agartee miidha kabajaan si godhuu tanaan. Kabajee dhiiraaf kabajaa dhabdee kanatti witti bitatu tanaan dhiirti maal akka taate anaas agarsiisan. Wal si qixxeesseetiin gartee mi'aan si cabaqee akka hin jiraanne kan duune si godheetiin gasiteessisu ta'a arguuf teessa waan nan si godhu. Akka beetetti fiigiti magaalaa guutuu walii yaame qottu. Bakki nan jiru garteemi. Keessaan inni garteemi bakka nan jiru yoo barbaadde ni beeka ibsaan ni beeka. Mana xiyya ni beeka diti bakka nan jiru jechuudha. Ibsaadhaan dura nageessitiin. Ibsaan illee akka itti waliin jirtu ani maaliif akka nama ganda xiyyaa adettee mana bittee as gubbaa viidiyoo qashin dhaaddattu anaamatti nama nyaatee dhugee ogaan fi hojjetistee wandeettu atumtinuu garteemi erga keessaa qabda. Hundaafuu rakkoon qabu bakka waan tokkooti. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa. An viidiyoo kana waraabuu barbaadee sun taane viidiyoo ishee dhaabbateetiin garuu immoo ibsaan waan ishii jaallatuuti malee osoo nama gandaa dhaqatee saahiba dhaadhabdee saahiba wanti godhuun yaanii kun waan bakka nin beekaan akka gartee ibsaan gita dhala argee irraa hafuu hin dandeenye. An bakka waan fedhii waliin tiimes duraan sababa gartee midhala arabaa jaallatee awwoon nuti akka nanaan gaafa sillee saahibummaa tanii darbitee garuu nuti akka isaa laalonneeti namni kun hundi beekee akka tokkotti yaadu inni akkas walaalee nuti akkas hin taanonneeti gaafa sillee fedhinaa keenyaan sababa tanii bakka gartee waan biraa kasan kan inni dhiifamu goone bituu. Arras mijoota arginaa mijoota nata magaalaa guutuu garteemi akkanatti walii wanti godhu jirtu asii manaa fidee akkanaa mijoonni takkaa jiraatti qottu manaa mijoona yaame nallee gartee akkasitti kabajaan irraa fuudhe. Sangaruu immoo hundaafuu galatoon ibsaatis. Akkasii ati immoo waan feete jii asirratti ol ba'e miidiyaa gubbatti. Ana immoo gadiin si teessisu ta'a. Waan ani teessi agarsiisu. Akkasiin isin hin jaallattoota fi kabajamtoota fayyaa. An viidiyoo tana waraabuu yaradde sun taane. Sababaa viidiyoo ishee argeetiin akkan asirratti ol ba'e garteemi waraabuu na taasiste. Ana immoo nama biraatti fakkeenya ishee godhu ta'a. Waan nan godhu ta'a isinis na waliin daawwadhaan isin hin jaallattu. Akkasii hedduu takkan bakka haareen bira keessa galee waan dubbadullee olaalee wanti jira hanga agarteemi viidiyoo biraatti walitti deebiinu